يوسي يوتيوب دلكن يو والفقات أنا كسبت نمر اللي ترند اللي فقات أنا بالبلك يمون الرتشو مال يو كان مر مال شو يعني تأخرنا نكى نتابع ما بتانيهم بفترة نياتا بوني وانسلا إمنا ما قلهم دبوني جائزة أيوة ليش يعني أكم نجاجرتو كوجمتو تفيدا وتوتا المانورمو وديكي سنو غيار أجا سعيدين برانكي قلوب ديمنا أنا في نوريان ولي قال لي جتشودا كنا حنقات مرقبي كنا نفانا ترى سعيد أما في مو أسنجر وان تأيه ناف نوريان ولي قال لي جرة وان سعيدين ما أكجر يولو للي أفسوق أمنا كنا حنقات مرقبي كنا نفانا ترى سعيدين جنة نوريان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكون معنا سنجدي أرى جرو سعيد على جرا سعيد من الجوا مقبل قوي تبي بالله يعمل سجرا سجرتا جنة تبي بالله أشم بودا أودوني قبل قاتن كيسوما من سيجا جنة يعملنا شير سبسكرايب لايك وسنجرينا سعيدين أرجع ما أكجب ما أكبر ديمنا ناف نوريان متى إسواريسو ديمنا يؤنن للي أفسوق أمنا kanaaf gaa share like subscribe gochuudhaan yaada keessan nu gumaachaa isiniin jenna viidiyoon kun immoo asitti ka dhaabatu miti kan itti fufu ta'a uf duraafis ka waan gaarii qabannee isinii dhiyaanna nuti walii gallee jirra waan ta'eef maaliif haga yoona iida guyyaa jalqabaa akkuma isiin jette gaa nu bira dhufanii achi booda walirra dhufna hanga amma walitti hin dhufne jechuudha kanarraa kan ka'e maaliif nutti dhufuu dhabdee jedheeni كسيتي متاكا يسوي ابن تاع هنقال تمر كوفي كنا نفانا ترى أما كاميرا كينيا أوكسيني إسيرنا يشولا كجارا كاميرا كينيا أوكسو ودينا يشولا نوهانا ترى نوردو فاس ينجن أما أنا كاميرا كيا أوكسيت من إسيرك نوجين ترى يشولا أما تبي بالله أما تبي بالله وامفديمنا بكاني جيرو كوان كأنو ميلين بالله سجتايني أما كيسما سيجا كوتو إنجران تبي بالله تيوان الو ايه سجل على إسا ما يرجع ويا زوري بعدين كم ما نجرتا يا كده في كيسما منا سيبوجرا أنا ما لم بيكا كابتو منا جيسي لالتا تيكو مالي في كيسما دينجر جرا ده في كوتو كيسما ديم داروري سبيل بلي آمين أنجي يلا كنافتي بالبلة جرا وان ta'eef obsaan nu eeggadha yeroo inni dhufe akkasitti naaf nuuriyaan mataa ka isa ho'ifnu ta'a jechuudha maal akka jedhu walumaanuu kan laallu ta'a hin aaramoo nu obsamoo nu lolamoo jiraamo Halo, salam. السلام عليكم. عليكم السلام. أقام جدا. أيوه. نجان كرب بيتي ما نيسلا. يا؟ نجان كرب بيتي ما نيسلا نجا سنجافة تسرية. ما له. تاي. ما تاي. مال تو كنا جيد. مال كنا جيس إن أنا نقولي إيداس لا جلك بنا برا ترتني جافة إيداس جافة كانوا يسمبرو دوبا. بالبل كيمو بالبلانش فارا. أيه. مال يوغا كنا مرة ورقدة تيسا. namni fi rakkoo sila rakkoolee rakkoo namallee beekuun dirqama yoo si yuutuubii dalagan yoo ol fagaatan akkasumatti namarrallee firallee fagaatan wallahi akkasii maaliree akkas eegan ta'e mee maal hatta isilleetti bilbilee ka isillee cufaadha isin immoo dhugaa jirtu na himtee jira ati kan kee bilbilli kee waa takka moo ofirraa na hiite laa akkasii miti telefoona beektaa guyyaa idaa kana namni nama zaajaa في جرو وجاده بسومنا ولي يدرت يديرو كمو رتو أكا جلك بنبرد فتانا كم ولي رد دفنة
nu isinit dhufne isin nutti dhuftan garuu barana maal akka taateen beeku maal akkasii godhe manaa lola sitti banee fi hin beekne amma mee akka lubbumaanuu jirtaa jedheetiin dhufeessi ilaaluudhaaf dhufnalleen immoo manallee hin jirtu bilbila kiyyammoo narratti cufte maali yoo kana mara maal si godhe. Ani si qofa miti jaartiin teellee yaani karaa nargiti kalee na silti keelle silbillee maaliif ishinillee aartee maaliif idaawwalan bira ooltanii ida lamata simbira kana haarawaa maatu dhalatee maal ta'ee sinjaarsa keetii wal dhabdee maal taatee naan jette lakkibbo nagaa qabna waliin dhabne bas innillee xiqqoo mataa dhukkubee ta'ee ka'een beeku waan isaa waan garaa nama keessa waan jiru hin beektu kanaaf hin beeku telefoonii kiyammoo bishaan keessa seeneeti ijoolleen tiyyan taphadhaa jettu bishaan keessa seensistee cufaadhaa malee waan biraa fi miti jaarsa kiyyammoo kiyyarra isarratti bilbilee hin kaasuu deebee narra cufaa jedhee na himee naan jette jaartii zeetillee anillee akkuma duraan beeku inni masgida deemee ogguu hanganni masgida irra deebu jahaza godhee ijoollee kiyyallee jahaza godheetan ogguu achi dhufeen hin deemaa jedhu roobni akkasitti narra dhumatee hin deemuun irra falkaa'ee aayibidhaa kanan dura isaan bira ollaa idaawwala akkam akkas waan hin baranne namarraa fagaatiin namaaf nama du'aadha jeetu hin jennaan ani takkorra nan keenya caal jeesuma baxxaanee uffateera waan kanaan waan yaani jaarsa kiyya jeetanani dhoksuun namni bara yoo wal loleeyyuu guyyaa iiddaa kana yoo walitti bu'eeyyuu naafii sii wajjin nyaatee wajjin dhugee afaanii wal fudhatee yeroo hunda wal bira dhufu kana dhiisiti namni yeroo guyyaa iiddaa kana namni wal loleeyyuu nagaa walirratti qaba baga ittiin si ga'e waliin jedha ani hoo maal si godhe. Si amma Muhammad yoo dhugaa rabbi san dubbanne. Mee maal si godhe ree maal ilmi si jala ajjeese moo maal si godhe mee anumti kun maal si jala godhe. Maal si balleesse haga guyyaa irraa telefoona oo kanarraa hin kaafne oo kasaniinuu hima bu'u narratti cufte moo bulookii mombolliisan keessa na keettee waan irraa wallaale. Ani immoo beektaa jaarsa yaamicha jaarsa wajjin bareeddammoo ayiwa jaarsa wajjin deemti moo wayaan ati mana teessee ani si gate yaamicha naqu kana uumamaa aadaa keessa hin jirre kana haarawaan baafadhu. Maa deemisi hin jedhee waan deemirree akkamitti inni mana dhiisee akkamittiin deemaa meetu kajjabta. Maa dubbiin ta'e maal ati maal rakkoon nurraa seensisee Dubbisnee ni dhuftanii ni beeyna akka isin dhuftan ni beeyna nyaata goonee waan sila ilmi namaa godhu hunda goonee jaayiza taanii akkasitti hin dhufne sitti bilbila narraan kaafte. Ta'ib namni ilmi namaa bilbilumaa namarraa kaasa yoo waan si godhe iyyuu waan kana na goote jechuu qabdaa barsila. Kanaaf sitti dhufne jettee adii nama himuu qabda malee ilmi namaa akkatti namaan hin taphatu. Wallahi jaartitti illee akkasitti sirriitti aartee nuyi sinumaa sineegaa oolee nullee agabuun ajjestanii dhufuun keessanillee yookiin hin dhufne yookiin dhufuun keessanii odoo beene. Maa dubbii ho'isasaa. Ayi waa dhugaan waan jiru hin akkamitti nama wajjin oola dhabsisaa kana ishiin akkamiin himti. Maa dubbii ho'isaa reekin irra dhukkubaa jedhee maa kateen amma isin loluu fi miti amma naan loluu weddaan se'a. Maa dubbii ho'istiree teessee isiin. Rakkoo kana qaba jettee himatuu qabda malee. Duraanuu namni waa jedhe eega kibriitti jala keettee itti caaruu uummata kana warra achi warra jechuun argitee na dhukkubaati roobni sun akkasitti masjiidatti natti roobetiin jedheeti maal as teessee dubbii ho'istaa maal. Yaa ta'u kasaa xiqquma ciisi tooyi qaama oolfadhu eega qabbanaallee sitti jiraate qaama oolfadhu turrus galgala sinuma deemu namni kuni nu baratee nurraa mufatanii jedhee sin jennaani hayyee jettee achuma niin kaatan qaxaan immoo waan ribaa gusi kaasu waan loltuu fi lola san hin barbaadu ayyaana nagaan ulaman makiyyallee hoose nama birallee dhaquu baaddu jeetuman caalsi jedhe ati maal kaate halkan sa'a sagala akka namni suurii nyaate halkan kaate halkan saniin ka'ee deema. Yaa obboleessa kiyya amma isiin dubbii ho'isuun kun aadaa ta'eef malee ani amma yaa kiibar nama dhiba atillee duraan bilbilteetiniin aboo koottaa jedda waa takkan bilbille eega inni taree guyyaa sadii moo maaliif bilbilte takka lammata masjiida wala gara duraan atillee masjiida guddicha dhufne sina garre atuu bilbiltee waan kana nuun hin jenneeti bilbiltee sila duraan qabee nuti guyyaan idaa wala eessaa isin nama bira bilbilteetu isin hin abboo koottaa hin jenne bilbila malee walitti dhufaan turre nuti bilbila malee iida dabre bilbila malee jalqaba sanaa durallee na dura iida jalqabaa na bira ni beeyta iida dabrellee isa lammata isin bira. Dhuguma rabbi sanaa bilbila malee walitti dhufne nooma dur. Dhuguma rabbi sanaa sai Muhammad iida awwalaa ka wal agarre nuti iida ramadaanaa masjiidatti wal agarree saffaata karatti wajjin salaan akkasitti qophooyine isin eegaa jirraati qadallee nu bira koottaa naan jedhe sababaasanii dure ati barana masjiidallee dhufne bilbiltallee waa kana hin jenne namni kun wayiin qophii qabu wayiin qophii qabu akkanumatti ol kaanii mana namatti dhufanii
بالبل ما نرى كافنا بالبلا على تليفون فورمات نجار تاي ركوز قوتو كلا سينوارا ركوز ما يو بالبل نرى كافنا تليفوني ياما سنجي جرا تليفوني وامجرا همبو انا نرى كافنا ايوه ليه تليفون سيامو اني تليفوني اون نرى تشوفاجر تبع تليفوني اني نرجع وكوني بالبل تليفوني انا برسلت بالبل وامجرا بالبل سرت بالبل نرى كافنا ما نسيقول يا كثر مرة لا تليفوني اللي جزات بالبل تاني قرن نجا وقو تليفوني سوا كاسي نما بيسله أنا وان كنا يعني نرتيجا تليفوني كيرا ما فيتا ليش كاستا تليفون ما يار كرن كاين نانجا كانوا صدافهم كاسي دو بالبل اللي مبوباته دو بالبل جيرتي أكاسي سي أتنمني مسلحان ولا مسلحة يعني عادي عادي جالسة أسيف صوبا شفافني أسوم بربادو كاين أنا موجنين جتناتي تمام مالتي دوار جنين بيكواني وانجر أما سنيمتي ركوم مالي ركوم مالي أبو ركوم وهي تنجي توانا كم سينجي دكان يوم بو تيجوا أمبرا كبارته نمني دبان أما بيتا كم غير جيجيرا ما ما بدو أمبرا كبارته أما دو فيسي كافة دانس إندو فو يسلا مال كوتا دكتور ركو مالي ركو ناقا كنا هندا دينو ما أنا في سجدو كايكون إني سايبو ما أوني دا وانجروف ملا نجري واحد دوكي سولين دبر بوشرانو شيخان چالين جدي أتوم مانو چالين كبارته بويس أيوة لسين چالين أنا سوي بكسان أدو بوي بكسا بوي أدو لالي أنا ليه إسا نارسا ما تسال أدو أتي أكس نقول تيجي بكسا أدو تي سي أما تبيو استسلاء أتنا بريت أمي زيتي أنا بريت بوشيسنا كاتي ما أنت من رأي نسلوك إما تين تدورانو كاتي أكمل تيما يا بيتش جار سبجتين نما غرغرة جارتين كوبارين تي جاري جاكو تو جارتي هوتا تسلا كانت تسلا تبيو استدي أيوة جبتو سي ما كاي دوبارة أما سلا نم كتاي تسقبي نما أرارسي شاي نما كنا نلا تبيو است ليش أنا جالسة ليش سي أتأمل سيسو بيجي بدون دينا لافين لا أتأمل ولي قالت تليفون مي مالي ركو ما أنا برا ركو ما كانوا يا محمد نيجيني أني تيك إفهمنا رتينا نيجينا جت سلكي سانكاسي أو كنيمو أنا أسون دندو ندوكو بقى إبقى ليش ما جبسيما أسي تبيو ماني وامبرا بيو تكلم بسيسو بني برا آري كبدوبر دبيو إسمه دبيو كبار سومبي تو بولي زكي بس تليفوني كان وان سودا تشوف كاسو يا نوري كان كاسي توي تليفون كان دي بيسي فاندن دي مدن ديني جت تمي نانجي تشوكابا أولي ناسوبا كاسي عندن دو بولي زكي أنا أبو كازيني إيه كنا نكوب جت رفيتو سيكافت أنا يا كنا أنا رفيت سيكافت أنا هالكن اللي غرزة بولي ريتا وما سوكا كيسة دينيو جولي وابي بنوتول هرب لي هالكن إيدا وقام جيتا لكن رومني هذا كرت سندري نرتي بوه أشرا كأيغل قالي جناني تكشوا يسيق تيسة توما كأي ديما ودوما جدو هرين ناكوت إذا ما استيت تبيو يسطون اللي كاين دينا اللي تنا كان لو كان أكو قال ساعتي لما مغرب مين أكافت ما عندي من نجري لكن ناكوت أكاد ده استيت ما تبيو أيوة أنا كاسي برتكوني تكوس أسري بودا ديبنا تكوني رفامي يعني كبنا نجرتيت سيجا ولما تتدبي وتعلينا تمو بربادامي أنا مو إذا نما برا ليه كواجو بعد يعني جمعتشو لما نكيا كواجو جمعتشو تاو بربا إيه سو برباد يا أبو لزكية تبي زين دعيني جانا ما إله واني تكلم أيوة وان لقى وان دعاني وان سوا ما ليلو واني تكلم بيني جدا ما يتم فاكر كمان تيجي على نافسات والجنازة ما ده أما بيست تريني تي أنا لا واني تكلم بيني جدا نبيرا واني تكنجران أنا كم سينجر إنسان تيمالي واتا كله نبيرا جران إيه اللي كنا كفت تبوم نه إيه قويان إذا اللي تبوم نه كنا على ومارا كون نجرو كنا بدم واتا كله إدي جنامي تي إدي جنامي ودودور وجين وعوندا إذا تكفى نبر أولتني لما فاسمبر أولو بانه آرين كبدو كومين كبدو دوغا ما تيا هنا وجين nyaanne dhuyne afaanii ol fudhanne gammachuudhaan dhamnus argannus wajjin dabarsaa dabruu baanne aariin qabdus lolas hin qabdus amma kana maaluma si godhe anooma jiru jira malee lafatti miti ati akkanatti si hambise bilbilallee jiru jira bilbilallee narraa gadi cufatte bilbilallee narraa gadi cufatte narratti cufte bilbilli kee wayitaan sirratti bilbilu hin bo'u yaa bula zakii mashkuula jedha garuu bilbilli kee odoo cufaa jiraateessa bilbilli kee banaa jira hin bu'a hin kaaftu ni argita jateetiif yaa kii wani takka jirani habibii wallahi yani wani takka jirani oma jiru jira rakkoon jiru kun maali rakkoon anaaf qabdu maali maala yoo mana kee dhufuu baadde naafatti walitti saayibaa miti dirqama mana kee dhufuu qaba dirqama osoo hin ta'in bar naafi'atiin kun akkana waliin barsiifne
eegaa yoo ta'e guyyoota akka takka nama harkaa taate dirqama daruurii kalaas bilbila narraa kaasuu qabda gaa bilbila kaftee narraa kaftee Aywa leesh yaani. afaan keenya bilbila asitti bilbilutti hin jiru Nun eegina jechuu qabda. afaan keenya irraa qabeetiin alaamsa wayyaa sun Aywa leesh. Waan taatee inni bilbiltee nun eegina sitti bilbila durataa jechuu qabda dhiifama malee. narraa ta'a jechuun Mataa jirti gubbaa baxaanee moocha dhisaniituma bilbila namarraa kaasuu dhaba Aywa. Maal Dhufuu keetii odoon ta'in telefoonuma kaasuu san aarsuu jira bare. amma isin haasoli keessa kun waan biraati malee natti hin fakkaanne kanaaf hubanisa kiyya nutti taatee jirti bilbilli keessi biratti bu'e moombuun hasbunallahu wa ni'mal wakiil aan bilbilli telefoonii formaata na jalaa ta'e lakkoofsa namaa addaan hin baafannee siin jedhe ufi bilbilli bu'e mis biratti maa waa tokko lama na biratti bu'e dirqama beekuu qabaan kee yoo maqaa ta'e waa ala wasaalaan hin beekama Telefooniin formaata ta'e akkamitti hin bu'u telefoon? sitti isin dubbiin irraa fahamuu deemtamu dubbii akka hin taane haasa'uu Telefooniin formaata ta'e bari inumaa uyyaa. telefoonni formaata yoo ta'e bilbilliin bu'aa mi namni tokko bilbiliin bu'aa lakkoofsi haarayaa kaaftee eenyuun jettuun hire Formaata ta'uu isaa ogee baay'ee. abbaa fedhe haa ta'u namni rakkoo fuusitti Waan formaata ta'e wayii beektaa sitti kaasuu bilbila qabda. aboon adii isaa akka telefoona si kaasina jettani kasa la namni rakkatee sitti bilbiluu danda'a ala kana na dhaqqabi jechuudhaaf sitti bilbiluu danda'a kaaftee eenyu maal isin gargaara jetteeni odoo gaafatte bareeda bilbila nama gargaaru wayyoo inni dhaamte barreessa kiyya ilaa yoo amanarraa kafaamtu taate laal yoo akkuma jettu san gara nyaattummaa si fidde kalaas namni guyyaa tokko tokko nama harkaa taate hirribaan nu dabarseeti kuttee sa'aatii kuttee taammaan booda dhuftu caalaati yoo si dandeessise dhiifamanarraa ta'e. ayye malee waan biraa waan akka isin amma garuu haasotanii dubbii balaa qabaa bilbilli kiyya si biratti bu'uun dhugaadhaan sila maal bilbila jechaa oolta bilbilli eeraa irratti bu'e kalaas yoo irra bu'e maal ta'a sa'aatii damee afur sirra bilbilaa ture nama maa bilbilaa ooltee obbo Muhammad rakkoo qabaa yoo arginu yoo maaltu si jijjiirare maaltu si narraa si jijjiire waa si godhe yoo waa si godhe natti hime aboo isin Waan sana- Ajaan irraa godhe jedhe waan isan beeku malee Waan sanaa akkamitti si kana godhe nama namoonni namni illee Mahammad inni akkasii namni godhe. nama- Waatu jira namni Si- yoo- si maaltu si Laa, xaxaxaxaxi godha? namni yoo hinaaf Laa, sinitti dhugaa hinaaf illee waan namni walitti Dhugaa hidhan jirtu hin barbaanna. hojjetu. Afoo teemasi isin dubbii namarraa faamuuf hin deemtani dubbii biraa keessa jettani ati yaafoo ala keessa deemetti dhufe mataan na dhukkubeeti. Mataa Yoo si- nama haala keessa nama Ta'ee godhe. abboo yoo si danda'ame dhiifama naa godhu yoo si danda'amu baate yaa kee kalaas ta'e. Amma is danda'ame. Amma danda'ame. Isin mataan Mataan godhatan maal akkana mataa si ofiisuu miti bargaa fi ilma namaa si gaafanne kalaas dhiifama jenne maal ta'e waan Saayibummaa ichaa si dhufee si gaafate. Ati afaan kee qabisi jedhama. Namni kabajaa bara keessi dhufte akkamitti uffatee baatamu? maal Ati jaarsa duraa jechuu maqaan kabajaa. deemen warra sirraa fudhatu. Gantaa yaakii ayibiidhaa kun Deema si aboo. keessumaa bira nama teessuma deemuun malee aannan gattaa gantaa. gattaa maal dhiifama isin jenne kanaaf maal isin jenna feeta. gattaa Ati asirriin deemte dhiifama akkanumatti bilaan inni si abuun. Ah. Eeywaa akkas balleessaa kiyyaa'ee waa telefoonii kaasee na eegina jechuun qabaa ture garuu kana balleessaa qabattee. Sirrii godhi itti kalaas rakkoo hin jiru. Waan ta'e sirrii ta'a. kottaa egaa Deema boos yaa fi. kot Maal? Koo deemi. Maal inni yaa kasatee haasaa duraan hin jirre tafitti yoo naatu. Ayi waan jijjiirratti Yaa fi kakaakaa. yeroo deemi yaa fi fedhu fedhu. Wanta dubboo deemi yaa fi atillee kalaas gara. Baa maddisi wal Yaa galtaa. fi deemi. Yaa fi fedhu galati yaa fi. Kalaas maasa. Kalas biraan kida. Maa yaa fi. Biraan kida kameera laali. Deema boos Hayya biraan kida kameera laali kameera. dhiifama sinuu godhi daawwattoota keessallee dhiifama gaafa Hayya laali kameera laali kameera siree jira. deema boos yaa fi achi buusti telefoon kana eeguuti. Hordoftoota keenya irra Saayidii akkamitti mataa himannee ilaali. Aboo keessa. Kanaa guddaa isa mamara sillee. Hayi. Ifama gaafa dhufa kanas kameera silaa suuraa kameera. Akkuma jette akkuma argitan kana Saayid sirriitti ta'ee aaree ture yaani akkuma yaadi keenya piraankiin keenya milkaa'ee jechuudha. Aaree dhifamallee gaafachuu didee jechuudha. Garuu akkuma ta'etti akka inni nu yaadillee hin taane nu amanuu didee waa takka yaani dhifamallee nu godhu didee mee amma waan inni jedhu daawwattoota keenyaatti yaada isaan fuuna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mega keessanii fayyaadha. Wallahi anillee manan turre yaada kanatu birraa quban qabu. Isa akkasitti mataan wareersanii anaaf Muhammad illee akkan waliin qabnu. Dhugaadha duraan guyyaa iidaa waluma bira dhufaa turre garuu immoo haalli baranaa sanaa keessaa roobnis jira waan adda addaati.
sababuma kana fi inillee bilbilee waan akkanaatillee hin jenne anillee akkuma nasiibaa akkama isiin haasoftu kanallee odoon taanedha isaan duraan walii galanii keessummaan natti dhufee manatti na kute sababuma kanaaf adda hafne malee adda hafnu kanaaf jecha dhiifama godhee fi chaanaalli kun keessanii jajjabeessaa like subscribe share gochuu hin dagatina. Kabajamtoota fi jaalatamtoota kanaaf piraankiin irraa baay'ee akka isinitti tolu abdii guddaa qabna Nooriyaallee Sayyidillee ni galatoomfadha asumaanuu hedduu galatooma asumaan immoo noonnullee galatoomii jennaani hundi keessanuu Eid Mubaarak isiniin jennee jirra nutis gaa'eedis walii bilbilee turre maaliif inni hanga inni rifatee fi hanga inni aaree argitanii jirtanii akka irraa waa barattan abdii guddaa qabna jenneetiin amanna kanaaf nagaranaaf jiraadha hundi keessanuu. Sabrinaan illee akkuma argitanii baallee waliin biraankii gootee biraankii na gootee asuma Sabrinaan illee wal baraa isiniin jenna nagaa nu tura Eid Mubaarak.